ilmi namaa hadha qochoo baaseetuma barreessuu malee wanni isaaf hin jiru jechuudha. Wanni hundi karaan dhiyaattee fi ni dur deemsa meeqa maal jedhamu kun hadha guyyaa keessa namni dhaqee zuurii achitti yoo sagade magriibaa asitti yoo asrii Itoophiyaatti sagadee magriiba makkatti sagaduu danda'ee jira jechuudha. Haddii kana gahee jira waan ta'eedhaaf karaan gabaabbatee jira. Isa kana immoo hin dhaqnu osoma isa kana hin dhaqin asuma dhiheenyatti duraan akka Itoophiyaa biyya keenya yoo fudhanne biyya keenya keessa diiniin yeroo zamana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam yeroo sana galee erga galee booda babaay'atee babal'atee biyyoota isii keessa waliin geenye hedduu ture. Zamana dheeraa booda osuma ilmiin olii gadii jajjadhu hamma ulamaa'iin akka Oromiyaa akka maaliitiin qubataa dhufe hamma godinaatti qubate hamma immoo akka aanaatti qubataa jira jechuudha. Akka aanaatti qubbataati jira. Kana dabarfatee ulamaa'iin akka aanaatti haa argamanu malee namni waa quraana qaraasuu danda'u sirriitti akka gandaatti jira. Kan gandaayyuu dhiisaa akka jamii masjidaatti iyyuu alhamdulillah rabbil alamin jamii masjidaa kan daqiiqaa 30 walirraan fagaanne akka kanatti nuuf jira. Karaa kana hunda rabbiin uzurii nurraa fide fagoon deeminaa jedhee mana manatti nuuf fide kaan immoo manumaayyuu qaba obbolaarraa ta'e yookaan immoo xaalibal ilmii irraa ta'e manaallee qaba isa akkasii sanarratti barachuu isaaf mijeessee jennaan ilmi namaa kun irraa xiqqoosii lallaafuutti jira. Isuma kanaa waliin kan immoo naannoo isaa hin jirre yoo jiraate kunumti hadhaa guyyaa hadhaa kun jawwaala kana rabbiin nu baase waa meeqa of keessaa qabdi waan ofiisiitii yeroo laalan xiqqoo keessos yoo laalan addunyaan keessa jiru wanni khayriinis akkaan baay'atee keessa jiru wanni sharriin immoo akkaan baay'atee kan keessa jiru kan nuti irraa fayyadamaa jirru qur'aana rabbiiti yoo ta'e itti miindeffamna yoo immoo waan biraati waan qur'aana rabbii faalleessu waan rabbiirraa nu dhowwu ta'e akkuma sanatti qabamna jechuudha. Ni'maa rabbii kana kun rabbiin nu baasuudhaaf ni'maa guddaa nutti oolee itti fayyadamuudhaaf immoo qur'aana adda addaa qur'aanuma rabbii jechuudha. Hadiisa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam aswaata du'aata gaggaarii waan afaan keenyaanis ta'e afaan danda'amuun hunda isaatiin hordofannee waan diinii keenya jabeessuu irraan daawwachuu qur'aana irraa fayyadamuu qur'aana irraan qara'uu qur'aanatti ka'uu isa akkasii sana karaan gabaabbateetti waan jiruuf uzuriin nurraa dhumeeti waan jiruufi osoo rabbiin bira naqinu wal birattuu uzurii osoo himachuuti tokko dandeenya wanni itti walirkaa bahaa jirru hin jiru. Kanaaf itu rabbiin bira naqin ofumaa keenyaa of ilaallee maaliif rabbi kana nurka kaa'e laata suma kana maaf rabbi nurka kaa'e jennee ilaaluu qabna. Yeroo keenya yeroo dheeraa isaa rabbiin nuu kenne jennaan hojii waahii duniyaatiif waahii ta'abii biraatii jennee yeroo keessa quraana qaraan immoo yeroo dhabe quraana qara'uudhaaf yeroo dhabe taa'etuma waan akkasii ilaaluudhaaf Allahu akbar. Rabbi kan inni khallaqeef maaliif yaa saahiba waa nyaadhu dhugii fuudhi heerumii mana jaarii duniyaa sana fooqii jaarii waan akkasiitima kasmiti. Rabbiin keenya kan inni khallaqeef isa kanaaf waan ta'eef isa bu'uura isa aslii isa waan hunda nuu fidu isa rizqii nuu fidu isa balaa nurraa cufu isa akkasii dhiifne isa balaa nutti qotuu fi isa rizqii nurraa kutu duuka fiina. Kanaaf qur'aana kanatti haa qaraanu inni qara'es haa qara'u maaliifi laa yashba'u minhul ulamaan irraa hin quufu maal jedhanii miimaanii laa yashba'aani jedhani akkas jedhani miimaanii laa yashba'aani المتعلم لا يشبع من العلم والمؤمن لا يشبع من الخير akkas jedhan. Kanaaf jennaan khayrii irraa isin quufamu mu'minni khayriin quufu muta'allimni ilmi irraa isin quufu inni barataa jirus itti fufee barachuu ilmi namaa tokko gaafa waan tokko baratu aalima beekaadhuma jedhama garuu gaafa baree jedhee ofii isaatii baruu ofii ofirratti beekee an bareeda jedhee yoo dubbadee gaafa sana inni wallaalee jedhan akkasii. Kanaaf jennaan haa jajjabaannuun isiniin jedha sagantaa keenya asumatti. Jechadhuma wanti hin jedhu yeelloon yookaan qaanyiidha olii zabana muslima ta'e quraanaan qaraane jiraachuudha. Zabana ammaa kana namni muslima ta'e quraana rabbiitiin waan hin beekne quraana rabbii hin khattabne hin qaraane kana kan qaanyiidha olii uummanni rabbiin jedhee deebisu hin beeku. Namumaan waan jedhu hin beeknu kanaafuu hajabaatamu jechuun barbaade uduriin qabnu qaadaan keenya udurii tokkotu dhufe bakka hin jiru uduriin kanaafuu hajabaatamu isiin kun yeelloodha mana keenya mana quraanaa ta'uu qaba diinii kan harka mirgaatiin qabachuu qabna harka bitaa inni kaan hojii hojjetachuun
hojii ittiin jiraatan jechuun sun wasiilaa ta'uu beekuu qabna. Wasiilaa jechuun waan ittiin irratti tarkaanfatanii kaayyoo ofitti ittiin gahan. Kaayyoo tun ta'een nagadachuun jiraachuun otuma ta'u akka kaayyootti ilaaluu hin qabnu. Kaayyoon irra guddaan waan rabbiin nu uumeef sana beekuudha. Kaayyoon isumatu ittiin asbaaba xaariqaa ittiin jiraannee ibaadaatti rabbii ittiin gahu rabbii itti nutti hime nagadadhaa hojjetadhaa kan nuun jedhe rabbi maal jedhe faayidaa qoodeetti salaatu fantashuruu fi dhaabdu warta kun faqrillah sana negdiidhaa hojii jechuun rabbi wanti ittiin hojjee garuu immoo akka kaayyootti qabachuu hin qabnu waan jedhu akka kaayyootti qabachuu akka maalitti akka waan kaayyoo keenya itti nu geessu jennee amanuu qabna malee kaayyoo keenya jennee amanuu qabna wasiilaadha mana gaayaa miti jechuudha hadafa miti ishiin maaliif wasiilaa hadafa keenyaati hadafni keenya maali wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun naa gabbaran ufan uume rabbiin jedhe kana kaayyoon guddaan hadafni guddaan ka rabbiin isaan uume rabbiin gabbaruudha inni kaan wasiilaa jechuun waan ittiin kaayyoo ofitti ga'anu malee akka kaayyootti qabanne isa harka mirgaatiin qabanne isa silaa kaayyoodhaa uumamni sana isaa jechuun sana harka bitaatti qabachuun kun dogongora wallaalummaadha dammaquu qabna kanaaf wanti rabbiin sabrii isaana malee rahmata isaa bal'aadha malee sila akka hojii keenyaati akka saban amma waan mul'atu kanaan amma kan rahmata waan argannu miti kanaafu waan sila kaayyoo jennee qabachuu qabnu harka bitaatiin qabanneeyyii isammoo sila harka bitaatiin qabachuu mirgaa qabanne nurkaa wal'ee jira kanaa nurkaa badee jira karaatti adeeminu walumaan hundumtu keenya yoo nuti khayriirra jira jechuun ta'e nuti keenya waluma gargaaruu qajeeluu qabna kaayyoo keenya maalii hubachuu qabna rabbiin maaf na uume ani kun maafan jiraataa jira jireenyi kun maaf naaf qaddarame waan jedhu hubachuu qabna jechuudha. Kaayyoo keenya wallaaluu hin qabnu kaayyoon keenya isa guddaan akkuma rabbiin quraan keessatti himekee wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun kana bakka kaayyoo guddaan akbar hadaf kanadha. Kana ni kaan wasiilaa jedhama wasiilaa jechuun afaan oromootiin waan kaayyoo ofitti ittiin gahan waan san irratti tarkaanfatanii waan sababa wantichaatiin kaayyoo ofitti gahantuyyuu wasiilaa jedhama wanti nuti itti jirru kun wanti hundi akka wasiilaatiin of agaruu jireenya malee nyaatamu malee hojjetan malee jiraatamu waan ta'eef jiraatamu malee ibaadaan godhamu waan ta'eef nu barbaachise malee isiin sun kaayyoo miti jechuudha. Waan kaayyoo keenya ittiin geenyu ibaadaa rabbii kanatti waan irratti of gargaarsifannuudha. Isas rabbi nuuf alaafisu kaayyoo keenyas rabbi nu abarsiisu walumaan rabbiin nu alaafisu jechuun barbaade. Inni amma itti deebi'ee jedhu immoo mas quraanni keenya quraanni abadan mana muslimaa keessaa quraana dhabamuu qabu qaraamuu qaba jechuudha. Namni quraana khattamuu qaba islaamni hundinuu. Obbarraan quraana tobbaruu qaba. Keejiin quraana ta'uu qaba silaa. Akka yaaduu nama wayii hin deeggara asirratti. Keejii ijoollee isa biyyi itti barturraa otoo bakka keejii sana quraana fixxee jechuudha. Gaafa quraana fixxeetti kutaa tokkorraa jammartanii tolaan. Namni amma hojii dhadhee bakka namni ofii ijoollee biraan oduun naa eeggachuudhaaf keejiitti galchama namni otuu itti yaadanii quraana fixxiisanii kaanii otuu quraana indaasiin quraana fixxee jechuun kutaa tokkotti galchuudha. Keejii dhiisanii. Akkasii yaada rabbii kaa nuuf hundaaf alaaffisuun jedha kanuma yaadne. Akkasii wallaahi akkasii ijoolleen barachuudhuma qabaa. Ijoollee maatii kaddamuudhaaf jecha yoo ta'es kan maatii kaddamuutti ijoollee kaasu quraanuma kana waan ta'eedhaaf dubbii yoo hin dhaga'ee namicha tokko natti hime maal jedhanii daa'ima ijoollee kanatu jedhan walgeesseetuma yeroo duraanii maatii kaddamtii haadhaaf abbaa ni kaddamti jedhan jarsi ni sodaatti amma garuu yeroo hammaatti alana horii isiniin eegnu finyoo bitadhaa buna isiniin qabnu marcuma walitti butadhaa jette jedhan. Isa kana waan ta'eedhaaf ilmoon isin fayyaduudhaafis yoo ta'e wallaaluma isa kana keessa teessee wanna tokko isin fayyaddu yoo ofii keessanii akkuma jiruu duniyaa kana isin hirkaa ta'aa jirti isin fayyaduudhaaf yoo ta'e malee isin fayyaduutti hin qabdu yoo diinii rabbii irraa qobaa taate diinii rabbii irraa qullaa taate jechuudha. Kanaaf jennaan isa sanallee aadaa dur yeroo nabiyyi jirullee kan nu deebisu diinii rabbiitti ka'uudha asumatti isinirraa gabaabsina. daawwattoota keenya alhamdulillahi rabbil aalamiin asumatti isinirraa xumurraa yaada qabdanuu as jalatti nuuf qooda nu jajjabeessa qeeqa keessanii fi maal isoo keessan hunduma isaatu nu barreessa waan immoo tokko achirratti sigaan laayik sheeris gochuudhaan amilee nutti horaa isin jaallannaa rabbi isin haa jaallatu rabbi isinii waliin haa ta'u nullee kan dubbate kana rabbi nu haa fayyadu awwalan nuti nafsii keenyaaf ofumaa keenyaafuu fayyadamaa ta'uudhaaf du'aa'ii barbaanna du'aa'ii illee nuuf godhaa bakka jirtanitti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.